Wah, Fatihan orang mau kote. Milik nunggu deh. Tahu berapa nih guys? Malah Fatihan apa maksudnya tuh? Sekarang udah itu. Nama mereka punya kayak sasi macam kau pakai Fatihan aja nak kerja dia kerti. Ujolle mereka ada bulan itu nih yom buti boleh yom buti itu saya. Fifine tak kerja usul nargina kaji mana dia berani. Mal lalu fingalan Ethiopia nyujrede. Sila Ethiopia mal tujra. Apa kau guys? Ethiopia karakan. An Ethiopia galun jalan bar semiye. Mal tadi anu mereka yastim kita dapat galuar. Kairo dalan dua mali. Yang kata Shanta orang kaiti bitte fi mesha sanning gurgurte amma gana malah kami terkait ira debite. Mal kabari Romon degaf nagote bar. Ragal cinawan. Aroge gurgur ragal cinawan. Wah, wajah surat darbani sila. Ani jadi nak juga Rabbi. Dekat asal. Berdiri nama orang mau wali sikap di Sulawesi Ethiopia kalau Dubai sudah tumbai tapi. Apa betul kena? Wallahi Dubai miti wallahi guyya sadi nambur cucu Ethiopia kesat kaldalan deh. Ka anjur tuar. Ani bar wai taking lift ka isi kan nasi daya jadi ai daya ninjur amma. Mama kumni lama walla amma yunu mate karata kuma sodomi afurin kafala jira. Usmiye kan shanta kofa. Ai karan shanta ka fala ma push kora guys undi ke salam. Lama nas ka kora analle kara biya demo da. Kilo shanta bi jako fa. Kilo shanta ma duba wai biyar ki tere ma shanta mana jirami. Mo tira ka falta. Mana tujra shanta saddetin qaba shanta shan kafaletin biya erga. Okay. Shanta ko homek sigafatan. Wallahi kuma sodomi afur shan. Wallahi ya usmi wallahi. Kashi to kamu? No. Qarshi Masri. No. La ilaha illallah. Baka mal re nunjur to chura barwanati wali sikam. Wallahi. Kana ne demo kam. Kulli chigoren ke saba sai fitiyan. Tab goda oromo. So Inna lillahi. Baka demi di sin demi. Mali oromo kana bode mal la gargarti an duranu. Tata ko ron dikesa. Nan jede bare. Kolkolle. Aga sasi. Ragat. Inde? An Ethiopia mo. Tagay Fatia. Kan jela mun demon Ethiopia ngaliyo ira debani dani wangu da daga singori mali figana ga Ethiopia galte munam na kuma makana sada ga unjuru bekan. Wallahi nan daga na suma nawayya. Ai siwa yo sora gatte le war gatte. Ya. Botulle wa mar gatte. Guri Ethiopia galte dari na rafatan. Nama Ethiopia ga mera kuan dure daga narno. Mali figaru. Toko fa ga Ethiopia galte diktator ta de ta unan de tuje de ka warra ka amma ka ayro je tumanat. Ngal Saati lama yo daga nam live ka sen Ethiopia. Kita ko ga nyate live re theta sara wanno. Mali phone nyadale. O mal nyatare malle ni phone nyanani amu wani sikam ne kungu yala mutele sisase. Abi yo jinin dalaga gale. Berikenya abi yo jinin dalaga dadu. Abi wal baytani wal dubustani. Habibi wallahi ismiye ummati ya fi Abi Ahmed jettuni ko wajjin buna gurguraa turani sarbo saqqaa yabbuu jedhani dur wajjin guddatani bar inni qabsaa ta'ee baddaa seene achi mangisti ta'e haati tiyyammoo bakka achumaan hafte malee inni haati kiyyaaf abiyyi wajjin guddatani bar. Mee wallahi ismiye biyya takkaa bar nuti gaafa obboleessi abiyyi dhufu safara keenya minxaafii diimaatu afamee eegamaan. Hai. Okay. Ati duuba yoo akkas taate haftaa midhaasanii keessa maal gaggaltee 4 kiloon seenture? Nan beeku malee silaa amma na beekee wallahi na beekee moo amma geesse kondominiimii naa kennee dalagaa naa kennaa tun hin baratin.
ati maaliif ittiin himnere miidiyaa sagalee qabdaa miidiyaa qabdaa viidiyoo waraabdee gadhiifte viidiyoon kee kun sheer ta'ee bira Biyyagaleetiin godhaafani. Waciin itti baay'ataa na fiduudha maaliif Oromoon naa galchitu inni immoo achitti naa gargaaru dheetan. Tiqallidaallaa indee Abiy Ahmed jechuun uummata kiyyaa fi riyyaadha bara Oromoo. masaramatti itti dhayita jechuun cinkeen hin jiru gaafa si qabuuti. Masaramatti itti dhayita. Yaa indii aloo jedhaan gisee maqaa sii dhawullee allaa irhamat aloo kiyyaa jedhaan bara. Indee wajjin buna nagadaa turani bara. Abiy Ahmed ማለት እኮ በጣም ቡና ነጋዴ ነበረ ድሮ ሀቢቢ የዋ ደግሞ ijoolummaadhaanu inni miskiina arjaa kana nama hundi jaallata. Ajaa'iba ajaa'iba. Kafira akkana keessaa qabdu waan kaayirootti rabbiin sejjeese wallaalee aywa barbaade Ameerikaa sana inni achirraa seerguu danda'a bara tikkeeta xiyyaara ofiitiin fileessis abbaan kiyya makiina saddeet akka qabu ni beektaa garuu saddeet guutu moo saddeet qaba abbaan abbaadhaan ijoollee qaba abbaan kiyya kan biraarraas jaartii afur qaba qabeenyaan isaa akka jiru kara shawaa jira nutuun barbaadu jedhe malee abbaan kiyya bar makiinaa saddeet qaba bar tagalbaacii kan mana abbaan kee lubbuun ni jiranii abbaan kee lubbuun ni jiranii Allah irhama wallahi du'eera rabbi isaanii araaramu qabeenya sana akkamii argachuu dandeettare maaliif hin barbaanne ati makiinaa saddeet guutuu akkamii qabeenya abbaa keetiin dhaalle obbolaa keenyaaf dhiisnee anaaf obboleessi kiyya duraamuun nu barbaannu inni dhiisnee malee nuti wallaa gizeen biyya galu bar atuun shawaa dhaqee wallaahi ka wayyoo dhufte ka abbaan kiyya kiristaana ture beekadhu alamuu daammanaa jedhama akka shawaatti si galee kiristaana ayyee faana ture ni asallame alamuu daammanaa wayii intala alamuu daammanaa isii jimmaati bar isii jimmaati nooruu ummiiti nooruu intala alamuu daammanaa jedhan si galee Saati shawaadha jechuun akkas taananii ati shawaadha. Abbaan kee yoo shawaa ta'e shawaadha. Jimma na godhee shawaadha. Ani wayitatti shawaatti son waan ajandaaf sobaaf akka jettu siyaasaa dhugaadha. Ililli takka kenname gaa'es. Ililli takka kenname saddaqadha. Rabbii jira ganamaa saddaqadha Oromoo. Wallaahi takka. Yaa amma naaffatiyaan wal moonee wal qaxxaa'uu qabna gaa'es. Ililli takka kenna. Habaaboo kenna. Habaaboo. Okay, oya amma dabilii naa banamu. Moonee waan isin barbaadan koomantii jalatti yoo barreessan isinii gaafadha jechuudha. Dabiliin sadiin baay'isa. Amma dabiliidha gaa'es. Abbaa kenna na dhungadhaafaa. Sadiin baay'isa. Wallahi rabbii jira sadaqaa miskiina yoo gargaartan marra koo qabu. Gasi qabaatu qaama gaa'es. Hundi keessan. Ani yatiima yoo gargaartan rabbiin illee isinii eeyyama bar. Sah walamaa isaa usmiyyee. Akkas. Baalii yoo baabuun tuqini gassiki. Ati Oromoo kama mala itti baafte uummanni isaan namni illee si kan hin jiru. Anasuma taa'ee afaan banee viidiyoo na waraabbatanii shaqqalatanii kolfanii deeman. Taabtaa illee sirriitti naan godhan. Viidiyoon kee bara yoo gadhiisan faaraa lama yaa bara koo 300 ilaalama. Illaahin laalama viidiyoon koo anan hin qoosaaf ka'a. Yaa. Garuu taabtaa illee. Wannoon ati maan taata'uu dhiifte lolaa fi loltuu duraanii sanniin hoo maal ta'e? Laa uzbillah min shaitaan rajim usmiyyee na dhiisika. Yaa usmiyyee na dhiisika. Itoophiyaadhaa bilbilame umrii kiyyan gaafadha dhagahaa. Dhagahaa wallaahi. Gaafadhu ka kijiba osoo hin taane. Aloo? Hello. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mamme. Umrin kiyya meeqa? Umrin kiyya meeqa? Wayye. Waggaa 32 moo 3 ammaree? ሰላሳ ሁለት ሰላሳ አንድ ይረጅራ ያጁን
ማሻአላህ በጉመ 31 ይረጅራል። ገና ነው አልልኩኝም። ክፍት አይደለም ዛሬ ዝግ ነው። ነገ ነው ክፍት። dhageessanii umri kiyya dhageessee usmiyyee manni neetwork kiyya moo kan usmiyyeeti usmiyyee